Askumni lagaa ya dhufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa ya dhufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Adeemamituun mataa dubartootaa yeroo dhaqaa dibatan jechuudha. Godina Booranaa aanaa Miilammii magaalaa Taltalleetti. Shamarraniif dubartoonni dhadhaa dibamaa jiru. Umma. Mames. Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Amin. Dhadhaa dibataa jiru dubartoonni aanaa Miilammii magaalaa Taltallee. Walumaa gala baay'ee namatti tola. Dubartoonni dhadhaa dibataa jiru. Nyaata nyaachisuutti jirra. Ammallee gareen Finfinnee irraa dhufee mooraa kana keessatti hojii ajaa'ibaatti jirra. Haala ajaa'ibsiisaan nyaanniif bishaan rabsamuutti kan jiru. As gareen jiru bishaan rabsaa jira. Akka argitan kana bishaan kennamaa jira. As immoo buddeenatu hiramaa jira jechuudha. Live jirra waan asoftaniif of eeggadha. Live broadcasting. Luba. Nagaan isinii dhaga'u. Gabateenya biddeenya achisaa jirra irra Booranaa Waaqayyoo galanna ta'u naannoo Taltallee jirra baay'ee galatooma. Hayyee ulfaadhaa. Boorana jirra saba bareedaa saba garraamii saba jaallatamu biraan kunoo dirmannaa dhufne warri fagoo dhiyoo jirtan kooltaa. Hundi keessan hin dhuftu. Hundumtuu dhufuu qaba. Lafa duroo eebbaa yeroo isin dhuftanii bokkaan hin dhooba isin namoota eebbaa hawaasaniif lafa jirtan ni kadhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu saba keenyaaf nu dura. Booranaaf ani jira as qabi. As obboleessa keenya Magarsaatu jira. Magarsaan ganamaa kaasee hojii guddaatti jira. Amma biddeena kukkutee peestaaliitti dhaqaa kan jiru isa. Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u Taltallee jirra saba keenya Booranaa bira. Akkuma argaa jirtan sabni kun saba baay'ee iddoo adda addaa irraa buqqa'ee dhufeedha. Kana dura xinnoo tokko eebbaan isinii ibsee ture. Sabni kun saba baay'ee gargaarsa barbaaduudha. Hundi keessan lafa jirtanii fi akkasiin Booranaaf birmattan dhaloota lafa kana jiru hundumaallee eebbaan isinitti agarsiisa reena bidadha. Akkasiin irratti hirmaattan barbaannaa galatoomaa fayyaa ta'a. Kunooti asitti nyaatatu qophaa'aa jira. Biddeenni ittootti nammee firfirii ta'aa jira jechuudha. Buleessi keenya Tasfaan haala ajaa'ibaatiin hojjetaa jira. Ani baay'ee hin danda'u waan kanaa teeknikilii akkasitti jirra jechuudha. Namoota baay'ee waliin jirra. Adaadoo Ameerikaa irraa dhufanii gidduu jiru. Isaan biizii ta'anii jiru. Gidduumatti
yaada akka nuu kennitan barbaanna. Gidduutti uummata nagaa gaafadhaati eessa akka dhuftan. Nagaan rabbi isiniif haa ta'u hunda keessan nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Kunoo uummata keenya uummata garraamii uummata gara laafessa uummata gara bal'aa qabu nama bishaan gaafate aannan kan kennuuf bittuu kan kennuuf bira dhufne har'a yeroo kanatti kunoo waggaa shaniif jedhamee bokkaan hin roobne kunoo isaan bira irra qabamneerra amma humna keenyaa humna qabaannee bite ani raafoo daakoo kana kana dhufeefi isaan ilaaluun dhufee amma mootiin dabalaa inni ammas dhaqee deebi'ee uummata koo warra misoota jiranitti Ameerikaadhaan dhufe isaanitti jedhan firee isaa gargaaru abdiin qaba amma waaqayyoon immoo baay'een kadhadhaa fi har'aa kaasee garuu bokkaan hin jirre qilleensi kun abboomamee waaqayyo bokkaa kana nuu roobsa garaa qulqulluu uummata garraamii kana raadee nuuf haroobuun jedhamee nufa galatoomaa sinis warra wajjin dhufe karaa cheerchii kafumaamnee hundi keessanii eesiin Rabbi samii dhagaa. fayyaa ta'an sinin jedhaa baay'ee sin Galatoom yaadaade baay'ee si jaalladha baay'ee si kabajna ulfaadhu akka kanatti hojiitti jiru warri Ameerikaa dhufanii gidduu jiru nyaata dhiyeessuudhaan tajaajilaa jiru baay'ee galateeffanna hundayyuu akkasitti jirra uummanni kan kana hunda nyaachisanii obaasanii. Gankoo bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu amma kan jirru magaalaa Yaabeellooti qarshii hiriyoota keenya walitti siqnuuni qarshii walitti buusnee achuma boqqolloo binnee boqqolloo sana daasisnee kan daasisne illee kuntaalatti naqnee borontaasaa immoo kan daakame sana mana baaburaatiif feenee konkolaataatti feenee jechuudha. Gara aanaa taltallee magaalaa Dibbee Gaayaa jedhamtudha kan nuyi geessine kan Yaabeelloodhaa kiiloomeetira 130 ol fagaattee jirtu argamtu jechuudha. Naannoo sanatti namoonni hongee kanaan miidhamanii jiranii kan gargaarsa namummaa barbaadanii namoota 67,000 olidha kan nuyi qaqqabne immoo gara namoota 400 hanga 500 qofaadha kan nuyi qaamaa asitti argamuu barbaanne harka caaluu Ayo. Ayo gitu, bishaan kennu fi laata jalqaba. Bishaan kennu nama juusii gara jalqaba. Jedha ayo. Jedha ayo. Meme bishaan kana dhugaa ayo. Meme Ndende ni bana. Ndende. Ayo ko? Ayo. Malta. Ayo. Turani la targa nyaatanii. Ayo. Guyyaa gam wanyaati? Meefi ban juusi chana ban nyaaba. Isii wanyaachuu dadhabde jirti duraanu. Guyyaa gam? Wanyaachuu hin dandeenye. Ayo. Torban tokko wanyaati. Torban tokko osoo nyaatin himu. Dhugaa. Torban tokkodha. Ayo. Ayo kiyya. Maali isin godhaa jira ayo kiyya? Maali isin godhaa jira? Ayo. Ayo. Maali isin godhaa jira? Sin dhukkuba? Lala. Ayo. Iddilaala kenneetiisa. Dubbachuu danda'a. Mee dhugaa kana. Okay. Dabalu? Dabalu xiqqoo.
Hagaitiin lubbuun jirtanitti isinan gargaaraa yeroo yeroon isinan gaafadhaa waan rakkattanitti nan gargaar jedhee kanamoo isin yoo waan rakkattan qabaattan yoo waan rakkattan qabaattan nadhaammadhaa asii dhufuun fedhan dhaqeen itti isin hima akkuma kana jedheen dhaqee isin hima isaan ka jedhani yoo asii galuu fedhan asii gashaa yoo achuma taa'uu fedhan achuma gargaaraa waan fedhii isaanii natti dhaammatanii jedha obbo Tokkummaa Fiixee yoo as galuu barbaadan nadhaammadhaa yoo achuma na gargaarettan achumatti hin gargaaraa isin jedhee jedha akkana jedha as galuu fedhaa jetteeni dir kanadha magaa kana galuu fedhaa jedhe bakka hayyee namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhani abbootiin amantaa. Dhugaa dubbachuu fi warroonni hanga humna keessanii saba keessaniif warri dirmattan kan qabeenya keessaniin kan humna keessaniin kan dandeettii keessaniin kan beekumsa keessaniin birrii tokkorraa hanga miliyonaatti warreen saba maskiina kanaaf dirmattan hundi keessaniyyuu osoo xiqqaan jenne osoo guddaan jenne osoo islaaman jenne osoo kiristaanan jenne isin cufti keessaniyyuu galanni keessan bilisummaa kan saba kana qulqulluu isiniif haa ta'u. Dhugaa dubbachuu fi jechittiin sin galateeffatan jiraachuu baatullee akka wallaalummaa keenyaa fi akka dadhabbinatii keenyaatti akka dhuunfaa kiyyatti ani maqaa Oromoo bal'aatiin maqaa saba guddaa kanaatiin galatuumaan isiniin jedha. Ulfaadhaa kabajatu isiniif mala. Hanga kana deemtanii dhaqxanii saba kana ijaan arguun keessan isiniif barakatii dhallee isiniif waan guddaa dhallee maqaa dhallee hangam yoo balleessitan hangam yoo walitti balleessitan hangam yoo wal mufachiistanii gaafa sabni keessan rakkatu gaafa sabni keessan beela'u akka kanatti tokkummaatiin saba keessaniif dirmachuu caalaa wanti nama gammachiisu wanti nama boonsullee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu galatoomaan isiniin jedhani gama kiyyaanii gatiin dadhabbii keessanii ammoo uummata kana bokkaan roobee fi uummanni kun hongee kanarraa bilisa ba'anii uummanni kun lafti isaanii ji'ee lapheen isaanii ji'ee uummanni kun sabni sun gammadee waaqayyoon isinillee gatii dadhabbii keessanii galata keessan kanaan isiniif haa deebisuu. Walumaa galatti galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Warroonni aarsaa taatan hundi keessan qabeenya keessaniitiin biyya ormaas teessanii yaadaanis maallaqaanis kallattii kamiiniyyuu warri saba kanaaf dirmattan isin cufti keessaniyyuu kabajamaa ulfaadhaa. Ammallee irra deebiitiin galanni keessan bilisummaa waliin isiniif haa ta'u. Akkuma kanallee waaqayyoon laphee saba cabee kana haa qabbaneessu, waaqayyoon laphee gogee kana haa jiisu, lafa gogee kana haa jiisu, warra boqotaniif jannata haa laatu. Galatoo isin uummata baay'eedha. Wanti isin saba kanaaf gootanis immoo waan baay'eedha. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een isin qeeqaa turanii, namoonni baay'een suura keessan fayyadamanii, namoonni baay'een juusii kana baatanii, namoonni baay'een sooshaal miidiyaarra isin qeeqaa turan arguu turre. Kuni hundi isaaniif salphina, isiniif garuu ulfina. Nama birattillee rabbi birattillee jechuudha. Hawaasa keessan biratti isin kabaja. Sababiin isaayyuu isintu hawaasa keessaniif dirmate waan ta'eef, isintu saba keessaniif qaqqabe waan ta'eef isaan warreen gama miidiyaatiin isin qeeqan osoo hin taane saba birattillee waaqa birattillee kabaja guddaa kan qabu isinidha jechuudha. Kanaafiyyuu jiraadhaa sabaafillee maatiifillee ofiifillee galanni keessan ammallee bilisummaa haa ta'u. Irra deebiitiin ammallee galatoomaan isiniin jedha.
ani intalli keessan isheen xiqqoon ani intalli keessan isheen isinii gadi ishee wallaaltuun akka wallaalummaa kiyyatti maqaa Oromoo guddaatiin maqaa saba bal'aatiin galatoomaa isinii jedha. Harmee abdii biratti argitan kan eengadda akkuma argitan abdiin qaamaan isaan argee har'a lubbuun isaanii rabbii bira deemee jira. Rabbiin isaaniif illee boqonnaa gaarii haa ta'u, isaaniif jannata gaarii haa ta'u, warra jiraniif ammoo waaqayyo bokkaa isaaniif haa roobsu, waaqayyo laphee isaanii lafa isaanii haa jiisu isiniin jedha. Ilmaan Oromoo hundi keessan iyyuu warri bahaa, warri dhihaa, warri kaabaa, warri kibbaa, warri keessaa, warri dhalaa galatooma. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa. Askumni lagaa yaadufee wallakka sakkumaan dhufeetaan ijaan sin argaa.